Ergamaan adii tokkoffaa barattoota isaatti jalaan mana waliin nu dha'uun fedhin gaamza osuma jennu hin beekan. Albaanii tokkicha sahaaba Abdallaa ilma Umar Sharmutumma dalage jedheen kanaat isaan arsee miti. Shoof. Waa'ee kana dhiisa ka inshallah. Dindiin akkamitti Albaaniin Abdallaa ilma Umar dhalaa qaqqabate akkamitti jaayiqoo. Okay, Muhammad Bayan Albaanii beeytaati. Albaanii beeyta. Albaanii beeyta. Rabbi isa haa albaasu Abdallaa ilma Umarin zina dalage. Yeroo takka kan qabuti. Albaanii beeyta. La ilaha illallah. Albaanii erguma inni sahaaba kanarra cubbuu kayan jibbee. No, rokon qabu Albaanii beeyta. Albaanii beeyta. Beekullee bin jira. Egaa Albaanii jechuun maqaa namaati asila. Akkamittan beekan nama sahaaba. Yeroo takka Hamza qoy. Albaanii jechuun maqaa namaati Muhammad. Albaanii jechuun akkamumaan jechuun Albaanii jechuun akkamitti natti tolaan jibbee baran. Kanaafuu Albaanii maqaa namaati. Kanaaf Albaanii akkamii waa jedha biyya bara Albaanii. Aboo bara okay Biyya akkamii dubbata. Buhaariin maqaa namaati. Jeebisga. Laa kan si gaafataa raka. Buhaariin maqaa isaati. Kanaafuu Albaanii maqaa namaati. Buhaariin maqaa isaati. Laa ati gaafirra gaafatu gaafii takkatti dhaabbatte onnattee hin deebifte. Obboleessa Buhaariin maqaa isaati. Akkasuma gaafu. No. Am Bukhari na rabsine. Kanaafuu Albaanii jechi jiru kun jechummaa jecha hin ta'uudha. Maaliif jennaani sahaaba qixxeesse waan ta'eef. Shoof. Albaanii maal maqaa maaliiti sila? Albaanii maqaa maaliiti? Hamza. Bilbee kee qabadhu yeroo Goota. Okay, nine. Plus? 97. Hamza garuu ati akkuma fedhiin ta'e as keessa siibaatu barbaadu jirta wacii yoo namni akka tartiibaan haasa'u barbaade wacii tana maaliif feeta fedhii tante keessa ba'u jirta Hamza ejjaa biratummaa laala amma miti mee hadiisa Albaanii odeesse hadiisa kana mee hadiisa makanarraa Abdallaa ilma Umar laal dubartii intala sarbaa daabbaa laalee walitti deebina waan bayan daqiiqa waan bayan walitti deebina asirratti illee si badhaasa wallahi badhaasa biraa si qophee asirratti wallahi yoo kun amman asbaa banam jaa hadiisa Albaanii asban Hamza asban amma bilbila keenya. Umbirri naa deebitu qoy. Inimaati. Waan ati hadiisa Albaanii ambar duraan hin yeroo takka dhageeffadhu. Daqiiqa. Wallaahi kiyyan tawan anamman dhageeffadhu kaa. Dhageeffadha amma lakkoofsa mucaa kennaa fi Hamza mootu lakkoofsii kenna. 97 15 afaan arabaatiin wal keessa godhe si dawwalanii si dararanii. No afaan arabaan jennani. Goota ilmaa Albaanii irraa afaan 45 56 97 si baye Muhammad Amin Khairullah rabbuye naay rabbuye Tegarro robi akasi okay aposto Tufera akarmatti saala mogoda malee ni xeesal okay zimjere qabadu bilbila xiyasan okay rakkoon qaba abshir haya amma gaafin biraata ta'e maal gaafin irratti nama waa'ee laa ilaaha tana gama mantiqaa itti seene Albaanii tana jala ba'u an duraanu takka mantiqa saasee hin beeku takka waa takka dubbilee hin beekan garuu Allah ya Muhammad bayan naofsa ya bo Sheikh Arobe na jala badati daqiiqa Koy. Abo Rabbi sodaadha na gargaara muutiin Sheikh Arobe na jala utaalee badati na jala usa Sheikh Arobe qabadheetiin jira shabaka keessatti Sheikh Arobe maayikii banan use na jala use
Sheekh Robi. Mariam zai kolfa ani kolfa wallahi kolfa kinoil ila kinoil ila kinoil Hamza nama baay'ee barreessaa irraa keessaa kami? videoon jira Bilbili kee keessaa kami? videoon jira Kiyya Khadua plus 40. nama akkati mama bayan na seeta nasil Wallahi nama shanii ol tana barreesse. Nama shanii ol kami keessaa wallahi? aba bayan na seeta Koi, lambat. aba bayan na seeta Haya. ila kinoon jira al taate Haya, yaabo muus naa godhadhu boodaan sitti himaa matamaan anniin qaba keeti. Muut naa godhadha. Aboora Lakinoo. gosa daadhaa natti hin dubbatina. Yaa Sheekaa Roobee, guyyaa Lakinoo. dhiyoo na jalaa baddee. ya Nabi Usmaahil Qureeshitti ergame jettee eeyisaa fiddee waan tana dabii as kana. amza waitii tokko kaashi ishi Haya. ishi obboleessa kiyya saniin birrii ammaa tana nuu kennitamoo in deebifna jedhaaniinu sanbicha Ana santi bira sitara jirti umaan sodaatin. Umaan sodaatin. lakki inni waadaa Sana seenu yoo deebiste kuma shantama amman siina qamma Nabi Usmaahil Qureeshitti ergamu daddabi. bismillahi salaatu wassalaamu ala rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam obsi wan waliin jenne aasaarri nabiyyanaa Ibraahim Qureeshaan keessa jiraa jenne akkana jenne Video waraabee Jennaan nabiyyanaa shiruun fadhin video nabiyyanaa gadhiisee Ismaa'il deema. ila caqasika Anaas hin jee. kana jette Anaa jee. Okay, ani video waraabee jira bar. Wayin balaaxaa kanaa shira kanaa kan hin danda'u. caqasika Ismaa'il nabiyyanaa Ismaa'il nabiyyii moo nabiyyii miti siin jedhee si gaafadhe Haasawan fadu ragaan qabaatete ragaa guutuu. akkana miti Haasawan Akkanaa miti. barbaadu. ergee jedhe Obs. wanni inni irraa barbaadu ragaa waan kanaa yoo Sheekaa Roobee dhiira tahee wahiin beeka jedhe TikTok irratti dhufeetiti haasawni kun jalaa barraqe irraa hin waraabe akkan irraanfatamnettiin seenaadhaaf TikTok irraa waraabee Facebookaa fi YouTubii fi bakka hundarra haaya seenaa fi ol kaaya. Bazaa inni haasawee tana kitaaba kamirra jirti. Akka nabi Ismaa'il rabbiin Qureeshiidhaaf erge. Qureeshiin zamana kami nabi Ismaa'iloo zamana kami. Eeysaa fide kitaaba kam keessa jira waan jedhuun isarraa barbaada. Hanga inni waan tana fiduu hin dhiisu. Sheekaa Roobee takkaa afaaniin na baxraanee afaaniini wallaalee mucucaadhee hanga inni jiru gad hin dhiisu. Atahaddaaka Sheekaa Roobee meesiin namaaf ooltu dhiibise. haasawa keeti moo haasawa kiyya amma Dhageeffadhaa waan Amma inni haasa'e. jira fedhe. Na waliin Amma haasa'e amma. daawwadhaa. Dubbatin Jecha nabiyyanaa kiyya Ismaa'il nabiyyi abbaan Ibraahim shari'aa nabi Ibraahim kana ummata ammootiniin ibse jecha homa nabiyyanaa Ibraahim kitaaba kennamee jira suufa kenname suufa isaa san ka ummanni dagate san ummata Qureeshiitaa ibsee jechu shari'aa san ibsee fi jechu akkanumarraan amma sii galee eessaa dhufe kaati Haasawa amma jette kana if biraa fidde moo eeysaa fidde? shari'aa Hiika kana if biraa fidde moo Sheekaa Roobee na dhagaye if biraa fidde Kitaaba. moo eeysaa fidde? Kitaaba. Kitaaba kam? Kitaaba. Kitaaba kam? Kitaaba. Kam? Kitaabuma laalla. Yoo akkanarraa gore Kitaaba kam? Maqaa hima kam? kitaabni na bira hin jiru bara nam. Ani halkanii bar rafaa jira bara. Maqaa kitaaba naa himi. Obsi Hamzaa Ibrahim. Maqaa kitaaba naa himi. Kitaaba aqiidanii kafeete keessa laallatu. Kam kana jii naa himi. Maqaa kitaabaa kana jii himi obboleessa himi. Amzaa Sheek Jaabirii. Maqaa kitaabaa naa himi. Sheekaa Roobee tokkuma kenni okkee ammaa baay'ee san keessatti isi tokkuma kenni kalas tokkini gahaa beektaa. Laannaa obsaa isin. Namni tokko na jalan dubbatin anaaf Sheekaa. Dubbatin nabiyyanaa Ismaa'il nabiyyi abbaan Waan ati jettee irra deebi'a. Sheekaa Roobee kiti nabiyyi jechuun
isa syari'aa isa jettee sheekaroo beekiti nabiyyi jechuun isa syari'aa isa duraa ummatatti himuudhaan ergame. Ammoo Nabi Ismaa'il syari'aa Nabi Ibrahim suhufa Nabi Ibrahim sani ummata Qurayshiitti himeeti. Kana awweentii dee sheekaroo beekti. Abbo akkanuma sharhii barbaadde laalladhu sharhii beekunaallee laalladhu usuulu salaasa. Okay. Suhufa Nabi Ibrahim afaan kiyyaa midhage.